ashama akkam jirtu yaa ilmaan Oromoo kan qubee kana barachaa jirtan kan qubee kana jaallattan warri na hordofaa jirtan marsaa intarneetii kanarratti akkam jirtu baga walitti deebinii isin jedha maalifi yeroo muraasa tokkoo fi viidiyoo waraabuu dhiisatan ture rakkoo waayituun ture rakkuma haala biyya keessa jiru sanarratti yaaduudhaa fi akkasumas sammuu nama garagaratti qooduu dhaabuurraa yaadutti kanaafan dhaabee ture garuu amma yeroo laalu waa'een Oromummaa kun yeroo sodaachisaa irra ga'aa jira. Mootummaan amma jiru kun gara akkanatti fakkaatutti kun yaada kooti bilisummaadhaan haasawaa biyya bilisaa keessa jira bilisummaadhaan haasawaa nama tokko miidhuu kan danda'u miti akka yaada kootitti mootummaan istiraatejii amma qabu kun mootummaan Itoophiyaa kan amma istiraatejii inni harkaa qabu kun akka fakkaatutti Oromoo kan jedhamu sana biyya sana keessa balleessuudhaaf Itoophiyaa kan jettu san qofa ka biyya Amaaraa kan taate ijaaruudhaaf gatii deemu garuu akka beektan kaartaan Oromiyaa sin baddi kaartaan Oromiyaa yoo badde Oromoo jechuunis ni bada otuma jirru banna jechuudha afaan keenya hoo qubeen nuuf liqeessan kanan dura haa ta'u namoonni baay'een irratti hirmaatanii kumaatama kan ta'an iyyatti hirmaatanii kan accept godhanii yeroo sanatti yoo ta'es tarstimoo wayyaaniin baafatte mallasaadhaan gaggeeffamaa ture saba kana akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha isa tokko keessaa afaan isaaniitiin otoo barachuu fi mana barumsaa bannee fi barachuu danda'anii nurraa gadi qabbanaa'uu danda'u yeroo kana keessatti nuti saba kana akka feenetti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhurraa kan ka'e tarsimoo perfectly kan hojjetamee ture hojjete waggoota 27 ol hojjete gadi buusnu waggaa 3 kan qeerroon irratti dammaqxe bilisummaa iseetiif wal'aante wayyaanee mataa gadi qabdee garuu immoo jarri ammas tarsimoo isaanii jijjiiratanii waan nuti jennu sana kan jedhan kan afaan keenya sirriitti beekan baasanii ol baasanii fuuldura keenya kaa'an ammas gara gowwummaatti nu fudhatan duruu jedhan Oromoon gowwaadha Oromoon loonii nu jedhanii isuma amma practice irratti godhaa jiran dur beektu Oromoon yeroo haasa'u sagaleen isaa afaan isaa reediyoo cabsaa jedhanii turan namni hundumtuu sanatti amanaa ture miti Oromoon sanatti amanaa ture maaliifi beekumsi hin turre warri xinnoon kan baratan saba sana guddaa kan gaara Everest isaan irratti ta'uu danda'u sana gadi qabaniit bulchan yeroo baay'ee waggoota baay'eedha mallasan immoo humna otoo ittiin dabalini wannoo keessatti filannoo keessatti chaartarii keessatti mirga akkanaa kana akka hirmaatu godhe Oromoon akka qabbanoftu godhe garuu maal godhe eega sana kan godhe garuu animmoo namoota nan geeddarre yookaan immoo na wajjin dorgommii godhan na dorgomuudhaaf deeman hunduma isaaniitu nan barbadeessa jedhe achuma abaa'oo biyya ari'ee kan danda'e ajjeese namoota dhedheessa irratti namoota 45,000 kan caalamtu dhumani shaggar keessatti gullalee keessatti kan dhumani loltoonni abaa'oo 20,000 kan ta'an beekna hundi keenya beekna miti
seenaatu jira. Seenaatu jira. Namoonni baay'een irratti haasawanii jiru. Qabatamni jira. Sobaa miti. Garuu haa ta'u amma hoo ka hunda caalurra kan sana caalutu dhufe amma. Kan sana caalu sun maalinni akkaataan itti haasawaa jiran kuni tokkitti Itoophiyaa dhaabuudhaa fi paartiin hundumtuu bakka tokkotti hundaa'anii yookaan immoo paartiin hundumtuu badanii paartii tokko qofaatu kan maqaa Itoophiyaa fudhatee deemu ta'uu jira kan jedhu suni gara tokkoon gara dictatorshipitti deebi'aa jira. Ana malee kan biraa hin jiru. Lammaffaa waa'ee boordarii sana balleessuudhaaf kana hunda kan godhan Oromoodhuma barbadeessuudhaaf irratti yaadame irratti sirriitti qindaa'eedha kun jechaa jira. Ati baduu barraa gaaffiin koo ati baduu barbaaddaa? Oromoon akka baduu akka dhumtu barbaaddaa? Natti hin fakkaatu. Afaan kee akka baduu barbaaddaa? Kan itti aanu afaan Oromooti. Silaa qubee isaantu si liqeessa. Sirraa mul'isani. Afaan ati haasoftu mana barumsaan dhaqxu manni kolleejii hundumtuu cufaman kan afaan Oromootiin barsiisaa turan afaan Sidaamatti jijjiiraman. Kun humnaan dhufa. Akkuma durii new colonialism. Kanaaf yeroo yaadu dhiifama guddaa baay'een haasawaa waa'ee siyaasaa haasawuu hin danda'u barbaadu garuu nan haasawaa dirqama na keessaa ba'a. Namni Oromoo ta'e hundumtuu yeroo quuqamu yeroo waa tokko waan gaarii waan laafaa jechuudhaaf ka'u garuu waan laphee isaa keessa jiru sana as baasee ifatti ibsa jechuudha baasa jechuudha. Dhiifama guddaa gatii Oromoo ta'eef. Nun dhufa kanaan dura beektu bakka tokkorraa itti arguu dandeessu kana maybe jira viidiyoo sirrii yookaan hin jiru. Kuni emailii kooti. Email kaabolchaa @gmail.com dha. Bakka isin naqunnamuu yoo barbaadan naqunnamuu dandeessanidha. By the way, namoonni na beekan jechuun Professor naan jedhan ani bayyakko tokkotu hin barsiisne kana barsiisuu jalqabe asirratti malee ani Professor si turre dhiifama guddaadhaan. Garuu gatii kabajanaaf qabanii fi waan an godhee fi waan an godhaa jiruu fi Professor naan jedhan Professor Oromoo. Akkasumatti kan Oromoon na moggaase sana akkasitti akka na waamtan barbaada. Maqaa koo barbaadan maqaa koo beekuudhaaf yoo barbaadan naaf barreessa. Garuu gara haqaatiin gara dharaatiin yoo ta'e deebiin argattan. Haqa eenyummaa keessan sirriitti ibsitanii maaliif akka barbaadan yoo natti himtan isiniif deebisuu maqaan koo eenyu akka ta'e eessaan jalqabe eessaa akkamitti akka ka'e kun hundumtuu isinitti himuu danda'a. Isin beekaadha. Kanaaf kuni asirratti maal jedhaa qubee afaan Oromoo kan barreeffame afaan keenyaafi afaan keenya isa kami afaan Oromooti. Miti wala eessatti dhaabe asitti bara 1994 akka faranjiitti jechuudha hanga bara 2006tti hedduu itti xumuramedha kun. Seenaan akkasii miti. Dhugaa yoo ta'e yoo kana isinitti himuu jalqabe seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Kanaan hin jalqabe ani ijoollummaadhaan loltuu dalgee keessatti bite. Waggaa 12tti taataqxoo safar keessaa na baasa na galchani achi mana barumsaa tokko ture Dukkumaan Dirrijii jedhama Sigaameedha. Achi mana barumsaa keessaa yoo ani just ministry ፈተና ደርቤ ሁለተኛ ደረጃ መካከለኛ ደረጃ ገሩዳፍ የሆነው
gara taataqoo safaritti fudhate ijoollee 100 waggaa 12 qabaa waggaa 16 qabda jedhanii nama mallatteessanii nagalchan anyway suri kabiraat akkamitti lolli kun qubeen kun jalqabe otoo lola Eertiraa keessatti anis taataqittan leenjifame achirraa dirreedawaa naannoo dirreewaatitti leenjifame ture ji'a 3 fi achirraa baatiidhaan gara Eertiraatti dabarre asmaraa naannoo turre asmaraarraa gara alfaabeetitti gaadud bakka jedhamu tokkotti dabarre bakka lolli itti jalqabde suni 8-12 jedhamti bakka birgeedii 5 itti uume birgeedii 5 itti uume shaamballi tokko guyyaa halkan guyyaa argan tokkotu fi guyyaa tokko keessatti gadhiisifne loltoota baay'ee cimtuudha ijoollee gatii taanee fi diinni dhaabbatee nu arguu hin dandeenye guyyaa seenuu sana baay'ee nu argamu kanatti yuunifoormii magariisa uffannee deemnaa turre yoo ashawaa keessa qaxxaamurree kiiloomeetira 5 jira bakka nuti kaane bakka isaan jiranitti deemuudhaaf tabba tokko jira 8-12 jedhamti maaliif achitti akka namni naannoo isaa ishee sana dhiisanii darbanii deemuu danda'u turan garuu achirratti namni birgeedii 5 jechuun beektu nama 5,000 gara 8,000 dhume achirratti milishaa dabalatee loltoota durii dabalatee loltoota dargii dabalatee baay'eetu dhume nutis achirratti dhumuudhaaf deemne garuu kan keenya akkas hin taane niimoone ariine achirraa tabba sana gadhiisifnee shaabiyaan achirraa akka baqattee naaqfaa barra akka galtu boone kan ittaanu gaaduu ture achirratti wareegama baay'eetu kaffalame garuu isas gadhiisifne gara naaqfaa barratti galchine achirra bakka mishigan guddaan kan ture naannoo naaqfaarra tabboon guguddaatu jiran dheerota jiran magaalaan naaqfaa achi gadda wannoo keessa qollaa keessa jirti gadi jirti imalolle garuu kata magaalaa sana keessa darbuu hin dandeenye gara biraatiin dabarree deemne maaliif rakkootu kun tabba meetiraan mishigan isaanii meetiraan boombiin jira seenaa kuusitti manaaf kuni kanaafuu jechuu kiyya bara 1981 irratti Oromoo leenjii irraa dabarree gara Funduraatti dhaqnu gaaffii kaase annan argaa ture gaazexaan afaan addis alama kan jedhu Addis Ababaa kan ibsaa tokko kan Tigree afaan Tigreetiinis kan attamu jira akkasumas darbeetu kan afaan Gaambeellaatiinis waraqoon gaazexoonni ofishaalii otoo ta'e kan afaan isaaniitiin barreeffamanii dhufanii jiranii turan garuu kan Oromoo hin jiru nuti matoo tokko shamballi tokko keessayyuu gara 30-40 taana asuma qoqqool kaasee walirratti maaliif gaazexaan afaan Oromootiin hin jiru jalqabaani eenyutu dubbisaa ani dubbisuu daada baradhee jira ani dubbisaa yoo kan biroo sun qotee bultoota yoo ta'anis dubbisuu danda'a zabalaate afaan Oromoo miibaan nagar Oromoo language ቋንቋ miibaan nagar የለም zabalaate nanjee shamba amsalaqaa achumaan na qabatan taargeetti na godhatan tabba tokko ol baaneetu lola jalqabne snaayiperii tokko dabarsuu dide tabba lamatu jira inni tabasa fuulduraas karaan nuti seenuu dandeenyu karaa kana asinis gadi bu'uun qileedhaan asinis qileedhaan allayyaadhaan hin danda'amu kanaan itti deemuu itti fufuu dandeenyu meetira 150 irratti inni dhaabbateetti ka mucaana bira jiru paagoodha asitti galchee inni biraa immoo xiitiin as bira dabarraan
matariisa godhe mataraan dabarse kun dhagaan sun utuma mallee dhaqee ilaale waggaa 30 booddee achuma jira ammallee. Namicha nabiratti du'e sana obboleessa koo kan sana achi jalatti awwaalle. Jedhe. Maqaan inni yeroo loltuu keessa ture kan qabu Muhammad ture. Asra laqaan na qabatee jira. Amsa laqaan na qabatee jira. Mataa laqaan na qabatee jira. Mataa laqaatti haasofnaan namni tokko dhaqee matariisii sana snaayiparii sana tokko rukutuu qabaa jedhee. Nama tokko kenni jedhani Muhammad jedhe. Muhammad nama sadiitu tura. Ani Muhammad Ahmed, Muhammad Abdullah, Muhammad Kadir kan jedhamantu jiran. Oromoodha hundumti isaaniitu. Muhammad Ahmed. Muhammad Hussein Ahmed naan jedhe. Okay. Mataan koo durus akka kanaafuu mataa koo akkasitti jaalladha. Yeroo hundumaa sama na yaadachiisa. Yeroo sana mataa koo haddadhee ture. Dhagahuuneetu mataa haddannee maaliif miidhaan qabnu waa gariitti filannoo siin qabnu. Wanni wajjin immoo ho'a baay'ee ka helmet wajjin ho'a baay'ee nutti uuma. Kanaaf nan addadha. Sanarraa ka'eetan kan hanga ammaatti nan addadha sun wannoo rifeensa guguddisee beeku dhiifama guddaa. Achirratti dhaqitii wannoo san istaayipii sana rukutii naan jedhe. Ilaala. Ani waggaa 13 fi walakkaa akkas ta'a. Kilaanshikooppii koo asirra godhadhee boombii lamaan buqqisee zig zag zig zag zig namichi dhukaasus na rukutuu hin dandeenye. Akkuma basaasa sanaatti fiigaa. Yeroo jira gahee dhufeetan yoo godhu inni achi jiru. Inni rifatee deemee jira. Na rukutuu hin dandeenye. Ani garuu waan itti ergame sana baafadhe rukutee ol ba'ee yoo laalu namichi meetira 100 achi fagaatee taa'eetu na laala. Qawwee isaa jilbarra dhagaarra taa'eetu qawwee isaa sirra godhateetu na laala. Yeroo ani ol ba'u na rukutuu danda'a ture garuu akka ani ilaalutti ijoollummaa akka argeeti natti fakkaata. Ani baas. Tabba sana gadhiisise. Ajjeesuu baadhus garuu tabba sana gadhiisise. Namichi sun kan ijoollee keenya rukutaa ture gadhiisee deeme. Amma wannoo irratti yeroo wannoo kennan madaalaa kennani madaalaa yeroo wannoo baanu madaalaa sii kennina garuu amma ምክትል 10 አለቃ ማድረግ ሆኖ ተከ 10 ነው ቆረ ቶሎ ያተው ካውጂን አኒሱን ዋን ካናርከቹ ዳፊ ሚቲ ከንዴ እኔ ሎሉ ዳፈኔ ዋራ ከሲለበ ሎቱዳ አዩሉ ማለት ሲኒ ማለከተሽን ቤኩ ገሩ ኤኒ ፈከሎሉ ሲሰብት ቤኩ ዋና በርሲሰን ቀበል አምኒ የኢትዮጵያ ከንጀ ወለ ዶኩ ጎርጉዳ Kuni achirratti dhaabbate. Sono otoo achirraa deebineetu egaa achirratti dhaabbanne wannoo keenya diriirsinee maal jedhama tiriicharii keenya diriirfanneetu amma boqonnaa fudhachuudhaaf gara duratti yoo deebinu sammuu koo keessa dhufe. Oromoon afaan Oromoo bu'aa tokkoon barreeffamuu qaba. Afaan Amaaraa Amaarinyaa qaba. Innis achirratti jalqabe. Gara alfa letarii 19 eega walitti qabee ji'a 3 keessatti training keessa turre ammas achitti walitti qabeetu lolli ka'e. Lolli kanaan baagii keenya hundumaa gara kaampiitti dabarre. Kaampiin sun rukutame. Waan duwwaatti deebi'uun tun bade eegasii ani isaan qabamee lola keessatti diinaan qabamee shaabiyaadhaan qabamee isa nafdatanii deemanii isaan wajjin ture ji'a 3 fakkasi yeroo dargin immoo wannoo jechuu jalqabe isaan jalaa miliqee Suudaaniin bahe. Achi Suudaan keessa ji'a 7 ji'a 9 ture achirraa gara Ispeenitti story
Bishaan keessa lootee doonii keessa seentee akkuma dandeenyetti geenye. Waa gargaaree namni nu gargaaree waa tokko miti. Jalqabaan Ispeenaan seenee mucaa Gojaamii tokko wajjin inni Ameerikaa dhaqee pheenxee ta'ee ani immoo pheenxee ta'uu hin barbaanne achumatti hafe Ispeen. Achirra bara 1994 mana barumsaa tokko ture yeroo jalqaba yeroo dhufnu waggaa 3 booddee xumure no certificate high certificate kan jedhamu tokko electronic argadhe akkuma yeroo sanatti akkuma degree amma primary degree kan jettanii ta'a garuu eegasefte booddee jireenya koo barbaachisa ture sana malee jiraachuu hin danda'u hojjedhu malee isa qabadhe hojii waan itti baradhe sana toon ta'in hojii hin taane maaliif discrimination sifin kennani hojii gaarii kanuma irratti kan ka'e eegasi suni ilaate bara 1994 irra jalqabe itti deebi'ee jalqabe jechuu barbaadeetani garuu kan uumaan isaa jalqab dhalalli isaa bara 1981 fi 82 iddoo keessatti yeroo nuti boqonnaa lolarraa fudhannee waan jechaa turre training godhaa sana keessatti jechuudha. Kanaaf isin oduu isin baay'isu meeqa daqiiqa 21 my god meeqa kun naa darbamoo naaf hin darbu YouTube afaan saba tokko identity saba tokkooti eenyummaa isaati. Ana Oromoodha yoo afaan jedhani afaan kee maali yoo na jedhanii gaafatanii afaan Oromootiin jedha. Oromoon afaan isaatiin identify ta'a. Maalis addaan baafama jechuudha addunyaa irratti. Oromoo jechuun saba bal'aa kan afaan Oromoo haasa'u jechuudha. Afaan san akka mirgaatitti qabaachuudhaaf akka identity isaatitti guddifachuudhaaf kan gargaaru yoo qubee isaa qabaate jedheetan yaade kun opinion kooti. Namoonni nageeddartan yoo jiraatan like godha share godha maal jechuun qooddadha hirodha ijoollee yoo bira hiriyoo takeessaniin jechuudha. Kuni gargaarsa tokko akka qubeen kuni guddatee haala biraatitti jijjiirame gaaf tokko afaan keenyaaf otoo liqaaffatiin kan keenyan kan Oromoo tokkoon uumame itti fayyadamnee afaan keenya waan nuti barbaanne seenaa keenya barreessuu dandeenya jennee nan yaada. Isinis akka yaadan isin kadhadha. Gatiidha dhaggeeffataniif har'a baay'ee galatoomaan jedha. Yeroo itti aanutti asirratti bakka dhaabe kanarraa ka'ee qubee achirratti barreessuudhaan waan isin barbaadan barreessuudhaan waliin barachaa deemna jechuudha. Kanaafuu isin na gargaartu an isin immoo akka barattan isin gargaara. Wal gargaarree afaan keenya guddisna akka nu wajjin jiraatu godhuu dandeenya. Nuti beekaa yoo diinni nu moo'ate nuti jiraachuu dandeenya garuu afaan keenya baduu danda'a. Akkuma kanaan dura godhan fakkeenya durii isa durii seenaa durii irraanfachuu hin qabnu. Diinni seenaa keenya aadaa keenya afaan keenya ukkaamsee baduudhaaf eega ga'e kan sirnaa godhe. Kan itti aanu sana caalaa ta'uu danda'a. Qofumaayyuu nullee afaan keenya wajjin nu barbadeessuu danda'u. Kanaafuu wal gargaarree waliin taanee afaan keenya guddisuu nu barbaachisan jedha. Ani Oromoon Profeesar Oromoon jetti anis Profeesar Oromoo fi jedha. Kanaachitti kanaan duras jedhe yoo naa barreessitan isiniifan deebisa. Galatoomaa warri na dhaggeeffatan
akkuma jedhe yoo fedhii keessan ta'e waliif qooddadhaa, waliif hiradhaa, wal barsiisaa. Yoo rakkoon tokko jiraate, waan isin hin galle tokko yoo jiraate, akkaataa itti barreeffamu yoo isin dhibe natti hima, isin ifan ibsa. Rakkoon biraa hin jiru. Galatoomaan jedha. Galatooma.